kabajamtoonni wanti maktootaa kan hundi keessanii kottaa nyaadhaa qorsii. Haala kanaan kottaa nyaadhaa paastaa qorsii ganamaa isiniin jedha. Kunuuti kana fakkaataa isiniin jedha. Haala kana kun akkasumas haala kana hojjedheetu akkasumas kottaan wajjin nyaadhaa isiniin jechuu jaaladha. Qursiin kiyyaadhaa kana fakkaata qaama ofirraa jedhe. Kunuuti haala kana hojjetadheetu xumurii jira isiniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebi'utti immoo turtii gaarii. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabajaa isiniin.